Introduction to AutoCAD and inni taanee jiru immoo importance of AutoCAD for engineers or technicians. Basic concepts to start with AutoCAD kan jedhudha. Inni taanee jiru unit conversion, working area management, practical session illee ni qabaata jechuudha. Egaa waa'ee kootii akka ibsamee jira Naol Dessalegnyidha. Email addressiin koo waan hundumtiyyuu achirra jira. Na wajjin bu'aa. So inni jalqabaa seensa irratti introduction to AutoCAD kan jedhu kana highlight gochuu fi koorsiin kun isinitti meera practicalidha. Haa ta'u garuu basically wanti nuyi beekuu qabnu barbaachisummaan AutoCAD maaliif kan jedhu jalqaba beekuu qabna. Engineers represent their idea, design results by drawing. And they communicate through it. That means drawing is a means of doing. So it's a means which engineers or trained persons communicates, or trained person can communicate with untrained person. So drawing gosa baay'ee haa jiraatan malee isaan keessaa gara engineeringiitti yookiin immoo gara mekaanikaalii ta'uu danda'a. Engineering drawing ishee kana pre-engineering irratti kan baratan jira, architecturaliin departmentii arkii irratti mechanical drawing or machine drawing jechuu dandeenya. So warri kuni they are a means of doing. So idea represent gochuu kan dandeenyu yookiin design result represent kan goonu warri kana fakkaatan jechuudha. So amma karaa ittiin sketch gochuu dandeenyu yookiin means of communication kan itti gochuu dandeenyu karaa baay'eetu jira. Inni jalqabaa freehand sketch kan jedhamu kan egaa qubeessaa reezarii yookiin balleessituu qofaa fayyadamnee kaasuu hin dandeenye jechuudha. Namni manattis yaaduu hin danda'a, ijoollee xixiqqoo illee yaaduu hin danda'a. Draw back inni qabu, maybe qabu, dimensionii barbaadnee kaasuu nu rakkisuu danda'a. Tarii raise gochuuf illee nu rakkisuu danda'a. Can represent our idea by using freehand sketch, no problem. Inni lammaffaa immoo drawing instrumentii fayyadamuudhaanidha. Engineering irratti engineering drawing keessatti instrumentii kan itti fayyadamna. Drawing gosa meeqa? Maybe view ta'uu danda'a, view baasuu section ta'uu danda'a, pictorial drawing ta'uu danda'a. Waa hedduu jira jechuudha. Haa ta'u malee yeroo sana dimensionii fayyadamneerraa baanu fayyadamneerraa principal views, principal plane ruuliin hordofni waan baay'eetu jira jechuudha. Garuu drawbackiin isa kanaa immoo a lot of times you can represent idea being mention dimension. Dimensionii barbaadanii idea represent gochuu dandeessu jechuudha. Garuu sababii yeroo baay'ee fudhatuu fi maal goonaa ammas injiinaroon waan kana dadhabbii kan gochuu fi meetodii kan biraa develop godhanii. Inni immoo maayinni using computer graphics or using inni kun egaa eeriyaan irratti jechuudha. Kun computer aided design. So drawbackiin drawing instrument fayyadamuu maayinni it consumes a lot of time, difficulty of accuracy, wastage of resource. Kana jechuun maal jechuudha iddoo kanatti? Fakkeenyaaf amma drawing tokko kaasnee drawing sun erarii tokko yoo godhate balleessinee irra deebinee kaasuurraa waraqaa sana gatuu dandeenya. Waraqaa sana gannee waraqaa kan biraa fayyadamna jechuun wastage of time, wastage of resource dha jechuudha. Sa'aatii hamma kana nutti fudhachuun isaa immoo wastage of time. Inni kan biraan fakkeenyaaf drawing size isaa gurguddaa kaasnee baannee iddoo tokko iddoo kan biraa geessuu fi baay'ee rakkisuu danda'a. Yoo baannee deebi'uu danda'a. Kanaafuu portability problem qaba jechuudha. So inni nun amma irratti focus gochaa jirnu koorsiin kun rakkoo akkasii kana erga overcome godhamee sooftiweerota waan kana ittiin salphisuu dandeenyu akkaataa nuti itti fayyadamnu nu barsiisa jechuudha. Isaan keessaa AutoCAD'n jira. AutoCAD'n egaa focus of our course dha. ArchiCAD, SolidWorks, CATIA, CAM yookiin Computer Aided Manufacturing, Inventory, Autodesk, ANSYS, Abacus, Pro, Console, Multifix,
baay'eetu jira jechuudha. Garuu isaan gosuma faamilii tokko ta'anii faayidaa garaagaraa qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf warra kana lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Paaraametirii fi nan paaraametirii jennee kaa'uu dandeenya. Paaraametirii kan jennu kuni hojii keenya erga booddee yoo iirarii qabaate daayimeenshinii yookiin paaraametirii tokko cheenjii drawingii extend yookiin immoo shrink gochuu dandeenya ta'ennaan paaraametirii ta'a jechuudha. Yoo immoo kana gochuu hin dandeenyu ta'e nan paaraametiridha. Fakkeenyaaf as keessaa AutoCADiin amma nan paaraametiridha. Harki kaadiin akkasii warri kaanillee paaraametiridha jechuudha. So importance of AutoCAD compared to freehand sketch and using drawing instruments CAD have the following advantages. Faayidaalee armaan gadiitti tarreeffaman kana qaba jechuudha. Tokko, yeroo gabaabaa gidduutti drawingii kaasuu dandeenya. Neatnessii barbaachisu neatnessii ajaa'ibaan kaasuu dandeenya. Accurate wastage or without wastage of resources. Inni taanee jiru immoo AutoCADiin kuni sooftiweerota warra kaan jiran irratti kan inni baay'ee filatamaa ta'eef inni tokko kompiitara kamirrattiyyuu raan gochuu dandeenya jechuudha. Akka yaadutti kaarikuleemii keessattis kan inni hammatamee jiruu fi simpil kompiitara irratti raan ta'uu waan danda'uuf malee warra kaan waan hin caaneef natti hin fakkaatu. So yeroo garaagaraatti updated ta'a garuu fiicharii daddabalataa waan ta'eef kompiitara biizii godha. Kanaaf 2007 yuunivarsiitii baay'ee keessattis naannoo TVETittis kan inni barsiifamuu fi akka haala risoorsii nuun qabnu biyya kana wajjiniin kompiitara piroosesarii guddaa qabu fayyadamuun tarii akka dhaabbataattis waan rakkisuu fi kun filatamee jira jedheen tilmaama. So inni kan biraan immoo akka salphaatti maal gochuu dandeenya? Access gochuu dandeenya jechuudha. Basic for other computer graphic softwares. Sooftiweerii kana erga barree booddee sooftiweerota warra kaan baruuf baay'ee salphaa ta'a jechuudha. Kun introductionidha jechuudha. So AutoCAD yeroo garaagaraatti akka update ta'u isinitti himeera. Versioniin nun amma fayyadamuuf jirru kuni AutoCAD 2007dha. AutoCAD Auto jechuun Autodeskiidha. Kaampaanii piroodaaktii kana yookiin tuulii kana oomishee nu gallakkisedha jechuudha. Kompiitara diizaayiniidha. 2007 versionii isaadha jechuudha. Okay, ergi AutoCADiin kana fakkaata ta'eeti wanta nun beekuu qabnu AutoCADiituun jalqabiin jira. Stand kan jedhamu jira. That's all tool exist on the screen of AutoCAD. Warri kun standard tools'idha jechuudha. So achi keessaa immoo CAD 2D 3D kan jedhudha. Akkuma beekamu 2D yoo jedhamu X fi Y dha. 3D gaafa jedhamu X, Y, Z yookiin daayimeenshinii sadii qaba. Height qaba, width qaba, depth qaba jechuudha. So inni kan biraan immoo drawing tools kan jedhamanii editing tools. Drawing tools kan jedhamu kun tuulota warra kamidha jechuudha. Tuulota warra namni ittiin drawingii sketch goon laayinii ta'uu danda'a, sarkilii ta'uu, ellipsii ta'uu danda'a, reektaangilii ta'uu danda'a, pooligoonii kan biraa ta'uu danda'a. No problem. Warri kun akka jiranitti drawing tools jedhamu jechuudha. So inni kan biraan editing toolidha. Editing tool jechuun immoo drawingii sila drawingii tooliidhaan kaasne sana yoo modify gochuu barbaanne tuuliin ittiin modify goonu yookiin jechuudha. So editing tooliin kun yeroo tokko modifying tools illee jechuudha. Inni kan biraan corner systemidha. Inni kun commonly baay'ee beekamaa kan ta'e orthogonaalii fi poolaaridha. Orthogonaaliin akkuma beekamu XY coordinateidha. XYZ coordinate. Poolaar coordinatein immoo arreteettaa yookiin raadiyeesii fi aangiliidha inputiin keenya jechuudha. Inni kan biraan visual style kan jedhamu. Visual styliin kun 2D irras 3D irras jiru. Wireframe kan jedhamu realistic wireframe fi wireframing garaagaraa conceptual visual styles kan jedhaman jiru. Isaan kana tokkoon booddee ilaalla waan ta'eef but terminolojiin kun visual jedhamu kun akkaataa nuti itti wanta sana laallu jechuudha. Istaayilota garaagaraa jira.
waayerii ta'uu danda'a, realistikii ta'uu danda'a, conceptualii ta'uu danda'a. What does mean conceptual? What does mean realistic? We'll see in the future because it's not the right time about to discuss about these terms, but warri kuni nu barbaachisu jechuudha. Inni kan biraan commands kan jedhamudha. Kun lafa nunitti numbers there are many numbers used for different application like pan, zoom. Pan jechuun akka harkaa drawing keenya olii gadi butuu yoo barbaanne, iddoodhaa sochoosuu yoo barbaanne, zoomiin akkuma maqaan isaa jedhu guddisuuf xiqqeessuu keessatti kan nu gargaaru jechuudha. Inni kan biraan AutoCAD kuni seetaappii qaba. Seetaappiin nuni AutoCAD kana yeroo filannu biitii 32 yookiin 86 kan jedhamu fi 64 kan jedhamu qaba. Kompiitarri keenya illee wiindoon nun gaafa fe'annu 32 fe'uu dandeenya, 64 fe'uu dandeenya jechuudha. So 32 irratti fe'uun 64 irratti fe'uun compatibility isaa eegnee fe'achuun nurra jira jechuudha. So kanan ta'u ta'ennaan tarii fiicharoonni tokko keessaa hafuu fe'amuu diduullee danda'a. Wanta nun barbaanne komaandii nun barbaanne akka nun barbaannetti nun deemu baay'ee nu rakkisaa jechuudha. Kanaafuu tuun fe'atiin dura 32 immoo 64 kan jedhu cheegochuu qabdu jechuudha. Inni taanii jiru AutoCAD akkamiin bannaa, akkamiin cufnaa, akkamiin jalqabna kan jedhudha. So inni jalqabaa steepii start menu irra deemnee start menu irra gaafa buunu asii AutoCAD kan jedhu barbaanna jechuudha. Autodesk kan jedhu iddoo kana jira. Achi keessaa AutoCAD qabaa. AutoCAD jalqabuu fi start menu keessa seennaa. Start menu keessaa immoo Autodesk kan jedhamu iddoo kanatti argaa jirtu. Autodesk kanatti kilik gaafa goonu maal arganna jechuudha. As keessaa AutoCAD 2007 kan jedhudha. Isarratti yoo kilik goonu nu banamaa jechuudha. Egaa kana banuu yoo barbaaddanii inni kan biraan immoo diskitooppii irra shoortikatiin isaa jira ta'e shoortikatii sana dabili kilik yoo gootanii akkuma kanaan banamaa jechuudha. Kuni working area lafa nuti itti drawingii kaasnu jechuudha. Akkasa waraqaadha jechuudha iddoon kun. Waraqaa nuti irratti kaasnu. Warri kun immoo drawing tools jedhamu. Ittiin draw goona pensilii fa'aadha jechuudha. Laayiniin jira. Construction laayiniin, poolilaayiniin, pooligooniin jira. Rektaangiliin jira. Arkiin jira. As tempileetota nuti itti fayyadamuuf jennu iddoo kana jiru. Warra kana tokko tokkoon ilaalla. Warra kana fayyadamnee immoo drawingii kaasneerra yoo ta'e yookiin drawingii erga kaasnee booddee wanta modify gochuu barbaannu yookiin edit gochuu yoo barbaanne immoo warri kun editing tools jedhamu jechuudha. Warri saayidii karaa kanarra jiran jechuudha. Warri irra keessaa kun immoo command toolsidha. Tuulii warra nuti ittiin command yookiin controlling toolidha jechuudha. Ajajnee control gochuu dandeenya. Iddoo kanatti immoo type goonee program barbaanne fayyadamuu dandeenya. Visual styling warra kanaan 2D wire, isheen kun 3D wireframe visual styling. Inni kun immoo hiddenidha. 3D ta'ee laayiniin isaa hidden ta'a jechuudha. Realistikiidha. Inni kun conceptualidha jechuudha. Egaa akkaataa akkasiin AutoCAD jalqabnee jechuudha. Erga akkaataa akkasiin jalqabnee booddee namni tokko erga banee booddee kan itti aanu maali kan jedhu itti isaa jijjiiruu qaba jechuudha. Biyyoonni dursanii siistema kan diiveloop godhan garuu inchi siistemii fayyadamu waan baay'ee akka isaaniif ta'utti qopheeffatu waan ta'eef akka biyya keenyaaf ta'utti immoo biyya keenyatti fayyadamnu sana itti jijjiiruu qabna jechuudha. Yoo hin jijjiirru ta'e rakkina maaliitu uumama? Tokko ergi diroowingii kana kaasnee booddee piriinti goona waan ta'eef piriinti gaafa goonu piriintariin keenya immoo maal jechuudha? Isii peeparii piriinti ta'uun hojjetamee dhufa jechuudha. So yoo hin hojjenne piriintariin keenyas akkaataan inni itti diizaayin ta'e yookiin orienteeshiniin isaa inchi siistemii ta'uu qaba jechuudha. Egaa nun ofiisii keessatti kan fayyadamu meetirik siistemiin kan qindaa'edha waan ta'eef meetirik siistemiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Kana gochuuf pirooseejarii kana hordofna. Tokko foormaatii keessa gallaa.
Foormaatii keessa ergi gallee booddee unit kan jettu jirti. Ishee irratti kiliik yoo goonu diyaaloog booksii akkasiin nu dhufaa jechuudha. As keessaa kan baay'ee impoortaantii amma yeroo kanatti ilaaluu kan dura jiru tokko piriisishinii kana xiqqeessinaa abbamaa yoo goone piriisishinii isaa lamatti gadi buusna jechuudha. Ishee kana immoo inchi siisteemii baay difoolti kan ture miilimeetiriitti jijjiirraa jechuudha. Miilimeetiriitti jijjiiruun keenya maaliif nu fayyada? Akkuma isinitti himee kominikeet gochuuf taanee fayyadamnu immoo miilimeetiriin arreenji ta'ee waan jiruufi isaa fayyadamuu nu gargaara oolu. Kana booddee wanta nuun goonu hundumaa in terms of millimeetirii nu hubataa jechuudha soofteeriin kun. Egaa kutaa itti aanu keessatti working area kana akkamiin manage goonaa, peepparii A4tti akkamittiin deebisnaa, A3tti akkamittiin deebisnaa kan jedhu sirna wajjin ilaallaa.